kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba har'a asoosama gabaabaa odaa jala jedhu kutaa afraffaa qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Barreessaan kitaabichaa Tasfaayee Ayyalaa fi Iddoosaa Kabbadaa. Seenessaan sagalee Fu'aad Awwal. Amma aara galfadheen jira jecha takkasii afaanii osoo hin baasiini mooraa dhaabbata waggaa 3 fi sammuu nama deesse keessaa bahee cinaa daandii qabadhee ol qajeele. Karaan kun hangam obsa qaba, hin dadhabus hin muffus. Isa tokko gaggeessee kaan simata, isa gammadees isa gaddees qixa ofirratti baatee marmarsiisa. Amma sammuun koo bilisa ta'ee jira, keessi koo garuu hin qulqulloofne. Akka samii duumessa dheessee ifatti baqatee addaatee sana miti. Ol jedheetan samii ilaale, aduun ganamaa ifa isheetiin na simatte. Bilisa taatee samii guddicha sanarratti gangalatti. Ishee ta'uun hawwa. Ifa ishee osoo hin ta'in bilisummaa ishee eeyyeen isan hawwa. Ifti ishee yoom na hanqate, ani ifa yooman dhabe. Egereen koo abdiidhaan faayamee naa ifa. Kaleessa keenya hin koman, itti mufan. Har'i kennaa isaati, har'a keenyatti hin qoosu, of hin qusannus. Har'i daawitii bor keenyaati jedha barreessaan jaaladhu tokko. Dhugaa qaba. Kaleessa komachaa har'atti qoosaa bor dagachaa maal buufan homaa. Kanaaf amantaan keenya abdii ta'uu qaba. Yoo abdii kee amanuu barbaadde osoo bira hin gahin hiixadhuu harka qabi jechi jedhu sammuu keessa tasana bu'e. Eessattiin dubbise, eessattiin dhagaye yaadadhu. Osoo bira hin gahin akkamiin harka qabu ofan gaafadhe. Sammuun koo deebii barbaacha sokke. Garuu deebii dursee kolfi ilkaan irraa na fiige. Qofaa koo akka maraatu daandii irra jiru kolfuun jalqabe. Maali gurbaa? Maraatte moo kan qofaa karaarra kolfaa deemtu si jalqabe? Sagaleen gurra kiyyatti keessummaa hin taane tokko duubaanatti dhaga'ame. Ofirran garagale. Yaada isaadha. Miltoo koo abbaa kolfaa, kolfii qooqa isaa bakka hundaati. Jiruun isaa kolfa malee ciisicha qarqara qileeti. Waan hunda salphisuu jaallata. Dubbii xaxameen fedhu. Ifaa ifatti dubbachuun amala isaati. Ati dubbii maruu jaallatta. Addunyaa kana keessatti waa hunda ulfeessuun of maraachuudha. Dabarfadhu. Gaddaan of hin hubin naan jedha. Yeroo hedduu hojiidhaan hoggantoota koo waliin yeroon wal dhabu. Ammasii tasa duubaanatti dhufee na rifachiise. Deddeebi'ee si waamnaan barin dhageessu. Maal gurbaa? Reefa socho'aa taati moo? Jedhee kokkolfaa na bira ga'e. Maaf na waamta? Biiroo seeneen ture. Wanta uumame mara dhagaheen si barbaacha kutee dhufe. Gadda kee hirachuuf osoo hin ta'in kolfa koo si barsiisuuf. Kaarroon ilkaan isaa kolfa isaatii fi halluu dabalataa kennaafi. Yaada isaa na dhagaye. Waan naa yaaddeefis galatoon. Amma garuu qofaa koo ta'uun barbaada. Nyaara koo gooruuf tattaafachaa fuula irraa deeffadheeni karaa koon itti fufe. Na bira gahee harka na qabate. Hiriyaa kooti barate. Yoon ta'eeyoo ittan iyye. Maal taatan jira dhiiroo? Ija keessa na ilaali. Akka obboleessa koo hangafaa miira sossobbiitiin natti siqe. Obsa qabaadhumi
durabeen bunansi affeera kokkolfaa namooti maal jechuu danda'a wal qabannee kaaffee tokkotti qajeelle inni maakkiyaatoo ani immoo buna ajajanne daqiiqaa muraasaa fi callisni nu gaadee nu gidduutti aangome. Hundi keenya ni quuqamna ni gubanna jiruun hawaasa keenya guyyaa guyyaadhaan garaa nu guba mar'immaan nu cinceessa sammuu nu cira garuu obsa barbaada yoo obsa dhabne gubanneeti dhumna malee maal buufanna maal baasuuf dhaama raasuu jedhama miti dhugaadha yoo ta'es malaan bishaan waaduu jedhu bara abbootiin keenya sagaleen isaa ni hollata. Useen dhaggeeffadhe ati dargaggeessa humna qabudha beekumsa kee kana carraa argatteen fayyadamtee borii fi galagalfachuu qabda malee dhakaatti bu'uun kee sis ummata siin fayyadamuu danda'usi ni miidha waan baay'eetu nu hafa barachuu qabna qo'achuu qabna aadaa duudhaa fi seenaa ummata keenya dagaagsuu kan dandeenyu yoo kana ta'e qofaadha. Jechi isaa onnee keessa na bu'e garuu dhugummaan isaa hangam ta'a inni kana jiraata akka awwaatu waanuma kanaan dura dhagee deebisee natti himaati jira sodaasaa onnee koo keessa awwaaluuf yoo ta'e yeroon kana yaadu keessi koo tuffiidhaan guutame hanga yoomiitti of sobna garuu maaliif waan jiraannu hin dubbannu maaliif waan dubbannu hin jiraannu maaliif fakkeessina fakkeessummaan bar fokkuudha. Maaliif jiruu sobaa jiraachuuf dhamaana maaliif jedheen isa gaafadhe ija kootiin ija keessa ilaalaanii akka saalfachuu ta'ee cal'isaan sekondii muraasaa fi na ilaale achumaanii sagalee jijjiirameen akkas jedhe ati rakkoo guddaa qabda rakkoo waan tokko irratti rarra'u mee gaara kam humna qocaa kanaan digda laata kanumaanii of joonjessita malee gatiin qabdu nama waliin jiraachuuf bar waan namni ta'e ta'uu qabda ati eenyudha kan namarraa adda taate dubbii kootiin aarii jira kan isiin jedhu ati eenyudha eessaa dhufte kan dhugaa hawaasa keessa jiraattu baqattu eenyudhati fuulli isaa diimateera dhiisi yaada isaa kanarratti walii galuu hin dandeenye kanaaf maaf yeroo keenya gubna qofaa koo ta'een yaaduun barbaada tarii yoon si gaddisiisees dhiifame rakkoo kiyyaaf natu fala itti barbaaduu qaba sagalee koo gadi cabseen gaafadheen miira nama abdii kutateen fuula koo harka lamaaniin qabadheen cal'ise waan na dhaga'e natti hin fakkaatu natti mufateera garuu homaa gochuu hin dandeenye akka yaada keetti ta'uu dandeessa sammuu keetiin hoogganan garuu sirriitti of ilaaluuf yaali dirree of fakkeessanii bulanitti of ta'uun abjuu ta'uusaa suuta hubatta jedhee ol ka'ee dhaabbate amma ani sagantaan qaba kanaaf istiidiyoottiin deebi'a carraa gaarii kaaffee keessa jiru gadhiisee ba'e qofaattan hafe eenyutu sirrii dhalaata isaa immoo ana ofan gaafadhe dhugaa kana yerootu deebisa yoom hin beeku. Osoo gaazexeessaa biiroo ta'ee jecha takkaan dubbii kana akka dhiisuu danda'u nan beeka jiraachuu fi jecha hojii isaa akka hin dhabneef qofa osoo dhugaa qulqulluu kana awwaali jedhamee ajajamee salphumatti qotee lafa jala oolchuu danda'a akkuma lammii biroo tokko tokkotti gaazexeessaanis sammuun isaa faayidaa dhuunfaatiin dhiqamee Ooma garaacha isaatiif yeroo inni dhama'u hedduudha inni tokko maqaa isaatiin daldaluu barbaada abbootii aangoo ofittummaan ija jaamsee jala deemaa qabeenya meeshaa ta'e horata dhiigaaf dafqa ummataa malaammaltoota waliin qixxee dhaabbatee dhoksaan nyaatee gabbata inni biroo immoo
ogummaa isaa gonkumaa dagatee akka saree hogganaa isaa jala jala sussuukaa oduudhaan yeroo bulu argama. Akka daa'ima harma haadhaa hodhutti gurraan dubbii hodhee dubbii oliif gad deebisuun beekama. Iccitii miltoo isaa kokkolfaa saaqee shukuksaa dhaqee ususaan hogganicha afaan banii eeggatee dhaggeeffatuu fi dabarsee kenna. Hojii isaatiin osoo hin taane oduu isaatiin guddina sadarkaa argachuu fi halkanii fi guyyaa raata'a. Sammuu ofiin qabu kan namaatiin jiraata. Fakkeessituudha. Akka gaararraa bifa jijjiiraa namummaa jaameen socho'a. Kan hafee yaada rakkoo ummataa hiikuu xiinxaluurra walgahiiwwan irratti argamee durgoo guyyaa shallaguu filata. Ta'iiwwan akka gabaasu ergame keessa dhaabbatee durgoon isaanii meeqa ta'a laata jechaa of keessatti ususaa olii gala. Dhugaa kana hunda adeemsa hojii keessa darbee nam mirkaneeffachuu danda'e. Gaazexessaa akkasii akkan ta'ee argamus karaalee garagaraatiin dhiibameen beeka. Garuu kan ta'e ta'us kan hin taaneen ture. Gaazexessaa dhugaan ummataa fi mootummaa gidduu riqicha ta'ee argamuu qaba jedhamee weellifama malee biyya keenya keessatti hedduun isaa awwaattuudha. Akka awwaattuu qilee keessa taa'ee sagalee namaa deebisee iyyaan dhageessisutti sagalee gartokkeen dhagee qofa deebisee dubbata malee gaazexeessaan amala riqichummaa goonfate hin jiru jechuun ni danda'ama. Kunis amala yaada qofaan mul'atu miti. Jecharrattis yeroo rarra'ee jiraatus ni argama. Jecha qeenxee afaan abbootii aangoo irra buute mara akka lukkuu gadi jettee dheedhii funaannattu yeroo yeroodhaan jecha gurraaf keessummaa ta'e guuranii gurra dhaggeeffataa ittiin madeessu. Amala kanaanii gaazexeessaan biyya keenyaa marti wal fakkaata. Kana malees ilaalchaanis bifuma lama qaba. Gootummaan guutuutti yaada mootummaa kan deeggaruu fi kan yaada mootummaa faallaa dhaabbatutu jira. Inni akkasii hedduun isaa yeroo qunxuxxiin itti jabaatu dugda hidhatee deeggaraa ta'a. Naamusa ogummaa isaa dagatee akka kaabinee gandaa waanumatti fe'ame baatee joora. Dhangaggooftuu obaasan dirqiin nama obaasuuf yaala. Gurraaf garaacha ummataa yaadaaf jecha deddeebi'aa ta'een madeessa. Waa'ee dhukkubbii hawaasaaf osoo hin ta'in kan dhimmamu waa'ee yaada abbootii aangoo oduurra darbee hojiitti hiikamuuf abjuu ta'eeti. Yaanni kun gaazexeessitoota biyyatti muraasa akka dabalachuu hin dandeenye yoon amanis isaan carraa hojjechuu malee beekumsa guutuu ogummicha irratti hin qabneen cinaatti hubannoo guddaa qabaatanii kan ogummichaaf quuqaman hedduun akka jiran yoon beekeesi. Amma garuu miira kanan qaba. Hanga jijjiiramni ija guutuu argamutti sanuma. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa asoosama gabaabaa Odaa Jala jedhu kutaa 4ffaa asumarratti xumurra. Kutaa 5ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.